Okay, welcome to Oro Academy Genera. Mata dureen keenyarraa electric circuit of grade 10 physics textbook irraa ilaalla. So electric circuit wanti jedhamu kun maaliin electric circuit kan jedhamu simply electric circuit kan jedhamu simply maaliin pathidha. Path karaa jechuudha. Karaa maaliin karaa currentiin irra deema jechuudha. Electric currentiin irra deemuun isa kana jechuudha. Kanaafuu ni pathidha. So inni komponentii adda addaa irraa ijaarame. Komponentii leesii simple goonee halaallu. Tokko wiring injira, shiboo wayiin jira jechuudha. Just like this. Shiboo wayiin jira. Shiboo jechuudha. Wiring kun injira jechuudha. Then wiring kun immoo qaamolee adda addaa connect walitti wal qunnamsiisa jechuudha. Like switching jiraachuu ni mala here. Switching gidduu kana jiraachuu ni danda'ama. Or battery dhakaa battery gidduu kana jiraachuu ni mala. Something ampuuliin gidduu kana bakka kana jiraachuu ni mala. Isaan kanneen komponentii garaagaraa resistor jiraachuu ni mala. Inductor jiraachuu ni mala. Capacitor jiraachuu ni danda'ama. Kun amma maaliin electric current wantoota kanneen kan walitti qabatee just akka electric currentiin keessa yaa'u. Yaa'insi currentii akka keessatti gaggeeffamu kan nu gargaaru maaliin electric circuit jennaan. Electric circuit kan jennu isa kana. So mee kitaabarraa halaallu maaliif electric circuit salphumatti maaliin pathidha. Just pathidha. Path kanarra karaa kanarra maaliin chargeun yaa'an. Chargeun yaa'aman kun chargein wiring kanneen keessa yaa'a jechuudha. Siin chargeun kun maaliin baatama? Elektirooniidhaan baatama. Elektirooniin charjota baateet negative irraa gara positiivaatti charge yeroo kamiyyuu charging kan deemu charge kan deemu from positive irraa gara negativeatti deema jechuudha. Gara negativeatti deema charging sababni isaa maaliin elektirooniin maaliin negative mataan isaa elektirooniin negative waan ta'eef elektirooniin negative waan ta'eef attract to maaliin gara positiivaatti yaa'a jechuudha. Negative irraa gara positiivaatti yaa'a. Yeroo kamiyyuu elektirooniin just travels from negative to positive. Sababni isaa inni negatively charged waan ta'eef chargii positiivaadhaan harkifamu. Kanaafuu charjiin negative irraa maaliin negative irraa gara positiivaatti jechuudha. From negative to positive jechuudha. So kallattii maali mee kitaabarraa halaallu. Sorry. Now isa kana jechuudha. Electric circuit isa kana jechuudha. Amma maaliin source qaba. Here. Source hin jira. Kun amma maaliin source wanta kanaati jechuudha. Power cellidha. Kanaafuu battery kanarra. Then wiring hin jira. Kun amma wiredha. Inni kun wiredha. Switching hin jira. Switching kun immoo kallattii maalii jijjiiruudhaaf just cufuu fi banuu currentiin sun akka yaane gochuu danda'a jechuudha. Cufuu banuu. Now close ka jennu. Close jechuun just physics keessatti wanta san akka yaa'u taasisu jechuudha. Daandii san cufuudha. Fakkeenyaaf shiboon keenya kallattii akkanaa yoo jiraate like this one yoo jiraate amma kun banaa jedhama. Open jedhama. Open circuit jedhama. Sababni isaa maaliin charjuun as keessa yaa'an darbuu hin danda'u. Bakka kana gaappiin jira jechuudha. Gaappiin jira. Kanaafuu gaappii kana jaampii gochuu hin danda'aniif.
So isa kanaan open jennaan. Garuu immoo yoo isa cufaa taate jechuudha like this one. Kun amma closed dha. Closed circuit jedhama. Kanaafuu switchiin isa kana close fi open gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Yoo closed ta'e maalinni wanti sun ni hojjeta. Yoo open taate immoo hin hojjetu jechuudha. Isa kana. Kabira immoo light bulb here ampuulii jechuudha. Ampuuliin kun immoo energiin akka lose ta'udha. Energiin as keessa jiru baatirii kana keessa jiru akka lose ta'u. Lose jechuun dhabamuu osoo hin taane gara enerjii ho'aateetti jijjiirama. Then gara enerjii maaliitiitti laayitiitti gara ifaatiitti jijjiirama jechuudha. Inni ifa. Ampuuliin jalqaba ni ho'a. Then maalinni gara laayitiitti jijjiirama. Kanaafuu energiin converted ta'e malee already destroyed or lost hin taane jechuudha. Isa kana jechuudha. Okay. Let us see waan kitaabni jedhu mee halaallu. So asirratti xiyyiin agarsiifameeru kun kallattii just convention of current follow-dha. Currentiin kan yaa'u positive irraa gara negatiivaatitti asuma. Kun ammoo currentiin kan yaa'u positive irraa gara negatiivaatitti. Garuu immoo kun amma currentidha. Current. Chargiin immoo faallaa isaa charge. Chargiin faallaa isaa negative irraa gara positiivaatitti yaa'a. Gara positiivaatti yaa'a. Konseptiin kunni lamaan opposite wal godhanii jechuudha. Unity pointii itti aanu keessatti ni ilaalla maaliif akkana ta'e. Maafi sababni isaa currentii kan jedhamu change of Q over T dha. Maaf the same direction ta'uu dide. Maaf gargar ta'e. Gaafiin jedhu hin jira. Yes, gaafii sana immoo viidiyoo itti aanu yookiin immoo mata duree itti aanu keessatti kama waliin ilaallu ta'a jechuudha. So good. So here bulbii baatirii source dha. Switching wiring kunniin maalinaan electric circuit uumanii jedha. Kanaaf electric circuit maalinaan is the path through which charges can flow. Daandii charge'n irra socho'anii jechuudha. Kanaaf inni kun maalinaan electric circuit maafi karaa charge'n irra socho'anii jechuudha. Simply maalinaan path dha. Pathii akkamitti? Pathii electronni irra socho'anii jechuudha. Any element or group of element in circuit. Elementoota as keessa kanneen circuitii kana keessa jiran that dissipates energy. Kan energy akka lose godhan. Fakkeenyaaf light bulbii isa kana haa fudhannu. Inni kun maalinaan energy lose godha yookiin immoo convert godha gara type biraatitti. Isa akkasiitiin maal jenna? Wanta akkasiitiin elementoota circuitii tokko keessaa kanin energiin akka dissipate ta'u isa sana maal jenna? Load jennaan. Kan immoo source of as keessatti immoo kanin humna wanta kana akka charging deeman yookiin immoo akka currentiin dhiibamanii deeman ka taasisan maalinaan potential difference or electrical energy ni jira jechuudha. Isa kanneen jechuudha pointiin asirratti jiru. So simply wantiin ibsame hundinuu just yoo fakkeenyaaf open ta'e circuitii kunooti. Circuitiin closed ta'e isa kana closed ta'eera jechuudha. Inni closed ta'eera. But kun immoo closed ta'e hin jiru openidha inni kun openidha. Kanaafuu charging flow ta'uu hin danda'u simply yookiin electron yaa'uu hin danda'ani. Yoo closed ta'e immoo electroniin ni yaa'u jechuudha. Here. As long as there is a closed path yoo ta'e karaan daandiin cufaa yoo taate maalinni electron can flow. Electronii flow ta'u. Electroniin kun eessa irraa gara eessa deeman? From negative
negative toward maalin gara positive atti yaa'u jechuudha. Kanaafuu yoo just banaa taate hin darbu jechuudha. Yoo cufaa taate immoo elektiroonni kun socho'uu danda'a. Eessarraa from just negative to positive itti yaa'u jechuudha. Okay. Kanaafuu yoo elektirooniin socho'an akka maaliniin ampuliin kenna maal ho'u taasisanii deeni ho'i sun immoo gara ifaatitti jijjiirama jechuudha. Bifa kanaan inni closed ta'e isa kana ifa kennaara jechuudha. Here lightiin jira. Just kun lightidha. Inni kun immoo ifaan jiru. Sababni isaa maalini asitti open waan ta'eef. Sababa open ta'eef elektiroonni yaa'uu hin danda'an. Elektiroonni yaa'aniit isa kana immoo ho'isuu hin danda'anis. Haga kun inni kun ho'ineetti immoo kun immoo light ta'uu hin danda'u, ifuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isa akka sana maalini disconnected or broken circuit jennaan jechuudha. Okay, good. Okay. Pointing amma laalle asuma kana. So yoo wantiin kenna broken or maalinnin open ta'e currentiin kenna maalinnin zero ta'a jechuudha. Currentiin kenna zero ta'a. Kunoot without a complete pass jechuun passing kenna yoo broken ta'e or disconnected ta'e maalinnin there is no charge flow. Therefore, there is no current. Current in jechuudha. Isa kana jechuudha. Kanaafuu yoo open ta'e circuitiin tokko there is no maalinni charging flow gochuu hin danda'u. Charging flow gochuu hin dandeenye taanaan maalinni there is no current jedhama. So kunin chapterii pointii kana keessatti almost xumurreerra. Kan biraa component of electric circuit component garagara qaba. Electric circuitiin just componentiin isa here light bulb, here light bulb ni jira. Kana jechuun ampulii jechuudha. Battery ni jira. Power cell jechuudha. Humna dhiibuu jechuudha yookiin ol voltage isa jennu. Connecting wiring shiboowwan switchii cuftuu bantuu resistor kun immoo akka currentiin iyyaane kan ittisu voltmeter voltage kan safaru jechuudha. Voltage meeqatu darbee yookiin immoo source irra voltage meeqatu apply ta'eera. Ammeter kun immoo kanin currentii meeqatu just circuit sana keessa darbee kan jedhu. Isaan kun maal inni componentii jechuudha. So componentii kun immoo physics keessatti immoo simboolii yookiin immoo mallattoowwan mataa ofii qabu jechuudha. Let us see. Here we go. So bulb yookiin immoo lamp ampulii isa jennu sana ampulii ka jennuun here isa kana maal inni mallattoo just mallattoo isa kanaatiin ta'a. Just like this one. Then you make cross in the circle. Isa kana kun maal inni bulb or lamp jedhama jechuudha. Kan biraa immoo battery just isa kanaan ta'a. Battery kanaan ta'a. Inni guddaan kun positive, inni xiqqaan kun immoo negative jechuudha. Simply. Okay, kan biraa immoo switching like this one isa kanaan kennama. Inni kun open ta'uu agarsiisa. Then yes isa kana then gidduu kanatti akkana yoo ta'e cufaa ta'uu agarsiisa. So kanaafuu inni kun switch dha. Here this one is switch. Inni biraa immoo resistor immoo karaa lamaan agarsiisuu dandeenya. Simply isa kanaan or like this one kanaan agarsiisuu dandeenya. Isaan kun lamaan maal inni
resistor inni immoo maali charging akka kufuluun kun maali resist kon kan dhiibu maali inni charging akka fuluun taane kan dhiibu resistor kana jechuudha kan ittisu jechuudha humna ittisaati jechuudha currentiin akka more fuluun taane kan ittisu resistor kan. The other one is voltmeter. Voltmeter immoo isa voltage safaru humna waa dhiibu sana kan safaru voltmeter. So inni kun inni kun V'dhaan ta'a kan biraa ammeter. Ammeteriin immoo just kanin current safaru isa kana jechuudha. So xumurree jechuudha. Component light bulb ni jira, battery ni jira, switch ni jira, resistor ni jira. Then here isa kana just inni kunin ammeter jechuudha. Simply ammeter. Ammeter current kasaf. Kabiramu connecting lead dha. Kunin mallattoon isaa isa kana. Just saayinii adda addaa agarsiisuudhaaf liidonni kun just diimaa ta'uu danda'a, adii ta'uu danda'a. Saarkiitii keessatti wanti sun ifa garaagaraa agarsiisa. Kun immoo just karantiin darbaa hin jiruu fi darbaa jira kan agarsiisu. So xumurree jechuudha. Pointii waa'ee electric circuit xumurreerra. Pointiin itti aanu immoo just current, voltage, ohms, law ka jedhu jechuudha. Isa kana discuss goona.